Haayiskuulis ta'ee yuunivarsiitii keessatti barattoonni tokko tokko osoo baay'ee hin qo'atin yeroo hundumaa qabxii bareedaa fidu. Maaf ta'e isinitti fakkaata? Har'a viidiyoo kanaan gireediin keessan B ta'ullee C ta'ullee tooftaalee furtuu ta'an afran kana fayyadamuun akkamittiin akka qabxii keessan ol kaasuun salphumatti milkaa'uu dandeessan isiniifan qooda. Tokkoffaa irratti akkamittiin akka dandeettii waa yaadachuu keessan ol kaasuu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a. Barattoonni baay'een kilaasii tokkotti barsiisa tokkoon baratanis akkasumas laabrariitti sa'aatii wal fakkaataa dabarsanis yeroo qorumsaa garuu bu'aa garaagaraa fiduun waan baramee fi kan hundi keessan argaa jirtanidha. Kun immoo garaagarummaa dandeettii yaadachuu barattootatiin uumamuudha. Dandeettii waa yaadachuu keessan guddifachuuf qabxii murteessan inni tokko kilaasii keessatti seeraan yookaan xiyyeeffannaadhaan barsiisa hordofuudha. Yeroo inni barsiisu xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffachuu yookaan shortinootti qabachuu baay'ee filatamaadha. Barattoota tokko tokkoof dhaggeeffachuu qofti gahaa ta'uu danda'a. Kanneen birootiif immoo shortinootti qabachuun baay'eetti tola. Kanas ta'e sanas kaayyoon qabxii murteessaa fi ergaa tooppikii sana hubachuudha. Inni biraa dandeettii waa yaadachuu keessan kan ol kaasuu fi qabxii lammataa kan ta'e hirriba gahaa rafuudha. Barataa tokko barataa qaxalee kan taasisuu fi dandeettii waa yaadachuu isaa akka dabalu kan taasisu keessaa inni murteessan hirriba gahaa rafuudha. Laabrarii keessatti halkan guutuu dabarsuun osoo sammuun hirriba barbaadu miila bishaan keessa kaa'anii dubbisuun barataa kamiyyuu milkeessuu hin danda'u. Hirribni kan isinitti dhufu yeroo sammuun keessan dadhabee boqonnaa barbaadudha. Hirribni isinitti dhufe jechuun sammuun keessan akka hojii dhaabetti yaaduu qabdan. Hirriba gahaa rafuu dhiisuun isa qo'attan dagachuu qofa osoo hin taane guyyaatti aanus kilaasii seentanii wanta barachaa jirtan sana akka irratti hin xiyyeeffanne isin taasisa. Sababa hirriba gahaa dhabuutiin kilaasii keessatti wanta barsiisan barsiisu yoo hin hubatin saabjektiiwwan tokko tokko ofiif qofa qo'attanii sirriitti hubachuu dhiisuu dandeessu. Kana malees osoo wanta barsiisan jedhee hin hubatin ofiif qofa dubbisuun wanti dubbistan sun carraan sammuu keessan keessa turuu isaa baay'ee xiqqaadha. Akkasumas yeroo hubachuuf jettan yeroo dheeraa isin gaafata. Hirriba gahaa jechuun waan addaa yookaan sa'aatii dheeraa rafuu miti. Hirriba gahaa jechuun sa'aatii gabaabaas ta'u hirriba qulqullina qabu rafuudha. Fakkeenyaaf sa'aatii tokko yookaan lama rafuuf alarmii guuttanii halkan fedhii keessan malee kaatanii dubbisuurra gara barii dursitanii ka'uun dubbisuuf yaalaa. Yoo hin taane immoo alarmii malee sammuun keessan fedhii isaatii yoo ka'e baay'ee filatamaadha. Inni itti aanu sadaffaan fedhii qabaachuudha. Istireetee fiduun fedhii barataa hundaa akka ta'e beekamaadha. Fedhiin ani jechaa jiru garuu sanaa miti. Barataan istireetee fiduu barbaadu kamiyyuu fedhii dubbisuu qabaachuu qaba. Istireetee fiduu ni barbaadda garuu kitaaba dubbisuuf fedhii hin qabdu yoo ta'e kallattii biraatiin istireetee fiduun barbaaddu jechuudha. Istireetee fiduuf yeroo dubbistan itti gammaddanii jaalattanii dubbisuu qabu. Akkasumallee dubbisuun isin jibbisiisuu fi isin nuffisiisuu hin qabu. Barnoota milkaa'uuf yeroo hundumaa akkuma daa'immanii wanta haaraa baruuf sardamuu yookaan kaka'umsa qabaachuu isin gaafata. Fakkeenyaaf maatis yookaan fiiziksiin jaalattan yoo ta'e dursa wanti isin sirreessuu qabdan fedhii keessan ta'uu danda'a. Barattoonni baay'een maatisiin jaaladhu ani fiiziksiin jaaladhu yeroo jedhan ni dhageessu. Sababa kanaaf wanta barsiisan kilaasitti barsiisu hubachuuf baay'ee rakkatu. Gosa barnootaa jibbitan tokko dubbisuun baay'ee isin nuffisiisa. Yoo hin dubbisin immoo isinitti cimuun isaa waan beekamaadha. Kanaaf wanta barsiisan isin barsiisu kamiyyuu sirriitti hubachuuf gosa barnootaa kamiyyuu kaka'umsaa fi fedhii cimaadhaan dubbisuu qabu. Afraffaan konsistaansidha. Istireetee fiduun eenyummaa guyyaa tokkoon dhufuu miti. Guyyaa guyyaan wanta barattan sana osoo walirraa hin kutin irra deebitanii yoo dubbistan baay'ee filatamaadha. Wanta guyyaa barattan osoo irraa hin dubbisuu fi guyyaa guyyaan nuffii tokko malee sa'aatii tokko yookaan lamaafis ta'u dubbisuu qabdu. Kanaaf barnoota milkaa'uuf yookaan qabxii bareedaa galmeessuuf nuffii tokko malee guyyaa guyyaan dubbisuun gaaffii garaagaraa hojjechuun filannoo osoo hin taane dirqama. Viidiyoon har'aaf qabadde kana fakkaata. Hanga ammaatti na waliin turtanii viidiyoon kun yoo isin fayyade laayik chaanaalii immoo sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Mata duree biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii.